Viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Borganama dhufa borganama sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 40tti sa'aatii Itoophiyaa irratti dhufa achitti dhiyaatu eegitoo reeffa ishee fudhadhuu naan jedhamti. Reeffa ishee waggaa fudhatte reeffa ishee as Addis Ababaa keessatti akka maramarsiifne maramaramnas jalaa qayyarama dhugaatii keessaa fudhatu biyya keessaa fudhatu naan jedha. Ani immoo silam timirtiin kanneen silam maanyiniin qaba maanyinii ta'eef reeffi ishee akka hin maramaramne hin barbaadu fudhadhee gara Itoophiyaa irratti galee awwaalata jedhee fudhadhee galee hoggaan gara biyyaatti galee laalu saaxiniin birataan ashaawuudhaan biliyoonidhaan hidhamee jira. Hiikkachuu hin danda'u. Akka aadaa keenyatti garuu reeffi hiikkatee baafamee inni qabaatu hin baafna jennee mokkorraan ashagamaadha inni hiikkate saaxiniin birataa miliyoonidhaan hidhameetoo jira. Hiikus hin dandeenye akkasumatti obboleettii koo kana akkuma dhufte nama nuuf ergamte waan dhufte hin beeknu zim jenneetuma callinnee goonyee argeechanii jirtu viidiyoo dhageessanii jirtu. Waaqayyoon lama nama ajjeese. Duuti ilmi namaa yoo du'u yeroo tokko du'a. Yeroo du'e sanillee immoo reeffi isaa sun aga firri walitti yaa'ee dhufutti manuma warraa taa'a dhiqama. Shamarree sootaati dabbasaan illee rifeensi jechuudha. Dhadhaan dibamaa hin dhiqama aga guyyaa awwaalatitti jechuudha. Okay, obboleettiin teenya tun immoo akka nama kamiittuu akkuma anis waan hin ta'u hin beeku. Biyya ormaan jira waan ta'eef waan nama mudatu hin beeku. Biyya ormaa keessatti jechuudha. Maaliif biyya ormaa kanatti duuti biyya ormaa baay'ee ulfaatti. Rabbiinu maatii ofirraa nama baasee karaatti nama nambisiin duuti jirti biyyuma galanii duwwayya. Obboleettiin teenya tun garuu du'a garaa nama nyaatu duute. Du'a garaa nama tokkoffaa ana sumarraan dhaamsini shamarran keenya jedhu ani amantii wajjin walitti buusu osoo hin taane warroonni miidiyaa irra teechanii amantaa jijjiirrattan dhaggeeffadhaa. Musliimas ta'e kiristaanas ta'e hedduun keechan argaa jirra. Miidiyaa irratti ol baatanii nama isinitti fakkeecha yoo argitan amantaa keechan jijjiirrattan jechuudha. Amantaa jijjiirrachuun ka'e nama hin gaddisiisu. Garuu akkam takkatti jijjiirrattu beekuu qabda. Tokkoffaa ani maafan biyyaa ba'ee jettee yaaduu qabda. Shamarri ishee miidiyaa irra teechee waan hin taane haasaa ooltu jechuudha. Miidiyaa irra teechee gaafa amantaa kee jijjiirrattu. Miidiyaa irra teechee waanuma hin taane gaafa dubbattu. Boru maaltu nama mudata jettee beektee yaaddee beektaa? Maatii irraa baate san yaadachuu qabda. Hidda irraa dhufte san yaadachuu qabda. Asitti biyyaa ba'uun jiruu ofii jijjiirrachuuf malee amantaa ofii jijjiiruuf yookaan waan heerumuuf abbuma argan wajjin akka barbaadan ta'uuf osoo hin taane jireenya iyyummaa maatii kiyyaaf jijjiiran ofis nan jijjiira jechuudha. Gaafa tokko jennee biyyaa ba'an maatiin keenya akkanatti biyyaan hin baasne waan meeqatti ta'anii biyyaan baasanii kanamee yeroo biraa sinitti haasaa dhugaa. Obboleettiin teenya duute tun baay'ee garaa na nyaatte. Inni Abdii jedhamu kaleecha viidiyoo hojjetee TikTok irratti argee jira. Ani guma nama 10tu ajjeese guma nama 10tu nama baasuu danda'udha. Nama 10 ajjeese jedhudha jechuudha. Amma ani wanni na gaddisiise tokkoffaan beektu obboleettii ishii kana jechuudha. Namni akkamitti reeffi biyya galeera. Harka isaanii galeera. Reeffi galeera. Akkamitti aga fe'e hadiida isaa ta'u sibiila isaa ta'u mucayyoon tun reeffa soo ta'e zarii ishiitti galtee maatii ishiitti galtee akkamitti namni mee reeffumti ishiitu akkam jira jedhamee saaxinii sun cabee reeffi sun ba'uu dadhabe. Ana gaafii guddaa kanatti ta'e kanaadha. Inni reeffa kana ilaalchisinaadha. Yoo marmaraa geechita sin jalaa qayyirama kan jedhu isatu beeka. Erga reeffi kun isaan harka ga'ee ajaja isaatiin buluu maaliif cabsanii waan daa'ima tana laalle. Ana si'achi ol laalu namummaa iyyuu kan saaxinii san keessa jiru garuu reeffa mucayyoo tanaati moo lafeedha moo nama moo maal galchi laata?
akkamitti namni saaxinuma ashagamee dhufe wantuma ashagamee dhufe tokko fuudheetuma bakka boo'ee awwaallata. Ani jaratti maatii ishiititu nagarrame obboleettiin ishee yoo barumsa qabaachuu baatte kuni barumsa hin barbaachisu. Obboleettiin teeyyamee waraannamtee duute hudhamtee duute mee akkamitti duute? Loormaan jirti dhuguma qoricha dhudde micoon tun gaafa silsamtes mormi iddoo silsame hin beeksisa. Gaafa waraannamtes iddoo waraanname hin mul'ata. Gaafa rukutamtes iddoo rukutamte hin mul'ata. Yoo qoricha ta'e immoo loormaanidha. Qorichaan duute ni beekama. Akkamitti qaama ishii kanaa cheekii hin goone namni saaxinii san baneetu akkamitti reeffa isaan harka ga'ee zim jedhanii deemanii uummanni boo'ee hurseetuma awwaala. Shamarran keenya biyya ormaa jirtan dhugaa rabbi garuu haalli mucayyoon tun irratti dubbatamaa jiru waan baay'eedha. Wanna qabatama ta'e hin argine jechuudha. Takkaa isaa jetteetti amantaa ishee jijjiirratteetti heerumte jedhu. Takkaa ammoo peeruutii irraa Dubaay fideetti Arabatti gurguratee maallaqa ishii irraa nyaachaa tureetti akkasumas immoo ulfa ja'a wajjin ofuma isaatii ajjeese jedhu. Amma kamtu dhugaadhaan nu saddaan baafachuu dadhabne. Garuu dhiigni micayyoo tanaa dhukatee gaafa hafee shamarri Arabaa hundi keechanu warroonni biyya ormaatti heerumtan booda takka sun kunis hin qunnama jechuudha. Kanaaf micayyoo duute tana sagalee ta'a. Biyaansi sagalee ta'aatii dhugaan micayyoo tanaa socho'aa ba'uuf. Dhugaan ishii waaqa harka jira. Garuu dhugaan ishii nama ishii dhirsa jettee itti galte san harka jira jechuudha. Dhugaan micayyoo tanaa. Akkamitti mootummaan Dubaay reeffa daa'ima tanaa odoo hin marammarin biyyatti galche. Inni tokkicha akkamitti of danda'e reeffa kana galchuu danda'e. Gale immoo biyyatti hin banin akkanan godhin jedheenni afaan ishii sodaachisa. Akkamitti odoo hin banin odoo hin laalin odoo hin galabbatin awwaalan. Dhugaa waan baay'ee sammuun nama tuqamu. Rabbiin du'a akkanaa namarraa haa qabu. Mucayyoon tun dhuguma reeffi ishiitu biyya galee awwaallamte kan jedhu kunuyyuu sammuu nama tuqa jechuudha. Sammuu nama tuqa. Dhugumatti ani duuti numa jirti. Anis guyyaan eeggadha malee nan du'a. Namni addunyaa kanarratti hafu hin jiru. Kan addunyaa kanarratti hafu hin jiru jechuudha. Foon keenya ni du'a. Foon nama kamitu ni du'a. Garuu du'a akkana Rabbi sinirraa qabu. Du'a akkana Rabbi sinirraa qabu. Lama du'u. Kan amantaa keessa seentassanii siraatan kabajatattanii cubbuu hojjettan ofirraa fixxanii osoo duutanii. Yoo kan amantaa keessa jiran kanaanis bargaabbii galanii amantaa ofiitiin of qulqulleessanii namni garuu duuti natti dhufti jedhee qophaa'ee eeguu hin jiru. Garuu namni garaa amantaa ofiitiin waan tokko godhee yahu cubbuusaa ofirraa dhiqee aga tokko qophaa'aa ta'uu ni danda'a. Garuu du'a akkanaa sinirraa qabu shamarran keenya biyya ormaa waan gootan ilaalaa. Akkamitti akka deemtan beekaa siniin jedha. Ani viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa. Cuuntun baay'ee garaa na nyaatte waan na wajjin turtaniif turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee.